Baga guyyaa kabaja ayyaana Irreechaa bara 2017 isin ga'e. Barnoota Ji'oogiraafii karaa GO Lesson 17 TUB qayyabachuudhaaf GO Lesson 17 TUB Subscribe gochuudhaan miseensa GO Lesson 17 TUB akka taatan kabajaan affeeramtaniitu. GO Lesson 17 TUB barnoota Ji'oogiraafii kutaa 9 jalqabee hanga Fireeshmaanii Yuunivarsiitiitti kan hojjechaa jiruuf ta'uu isin hubachiisa. Hello, akkam jirtu barattoota nagaa keessanii nageenyi waaqayyo iddoo isin jirtan hundumatti isin wajjin haa ta'u. Baga guyyaa kabaja ayyaana saba guddicha saba Oromoo ayyaana Irreechaatiin isin ga'e onuu ga'e. Yeroo darbe barnoota Ji'oogiraafii kutaa 12ffaa kutaa 1ffaa qabadhee isinii dhiyaachuun koo ni yaadatama. Har'a kutaa 2ffaa bifa gaaffii qormaata fakkaatuun qabadhee dhufeera. Kanaaf gaaffiiwwan 9 waliin hojjenna waa'ee teektooniik pileet tiyoorii fi koontinentaal dirift tiyoorii ilaalachiisa jechuudha. Keessattuu waa'ee garaagarummaa teektooniik pileet tiyoorii fi koontinentaal dirift tiyoorii, baawundariiwwan pileet tiyoorii akkasumas kanneen biroo gaaffii 9 waliin ilaalla. Miseensota GO Lesson 17 TUB kan taatan na waliin yeroo baay'ee kan turtan. Viidiyoon keenya barattoota hedduu bira akka ga'uudhaa fi hojii baratan san sheer laayik gochuu hin dagatina. GO Lesson 17 TUBdhaa fi haaraa kan taatanii barnoota keessan qayyabachuudhaaf gara keenyatti kan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Viidiyoon nuyi gadhiisnu yeroo hundumaa akka isin bira ga'uudhaa fi ሰብስክራይብ gochuu hin dagatinaan affeerraa keenya yeroo hundaati. እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ባላችሁበት ይብዛላችሁ። ተማሪዎች የጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ ቤተሰቦች የሆናችሁ ከዚህም በፊት የ12ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ትምህርትን በዚህ ዓመት ዩኒት 1 ፓርት 1 በሚለው መጀመራችን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 በጥያቄና መልስ ዘዴ መዳሰስ ያለብን ቦታዎችን በተለይ ደግሞ የቴክቶኒክ ፕሌት ቲዮሪ እና የኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ልዩነቶችን፣ የኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ዊክነሶች እና ቴክቶኒክ ፕሌት ቲዮሪ የተሻለ መሆኑን የሚያጠይቅ 9 ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ለዚህ የጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ ቤተሰብ የሆናችሁ በጣም ረጅም ጊዜ ለ7-8 ወራት አብራችሁን ለቆያችሁ እያመሰገንኩኝ የተለመደባችሁን የጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብን የማስተዋወቅ ስራ እንድትቀጥሉ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ስል በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ወደ ጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ በእንግድነት የመጣችሁ ተማሪዎች የጂኦ ሌሰን 17 ቲዩብ ትምህርታዊ ስራዎች በየጊዜው እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክት ላይ እንድታደርጉ ከወዲሁ አሳውቃችኋለሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ ካልኩኝ በኋላ ወደ ጥያቄው እናልፋለን። The instruction says that choose the correct answer from the given alternatives. gaaffiiwwan armaan gaditti gaafatamaniidhaaf deebii sirrii ta'e filachuun deebisi jedha. ከዚህ በታች ለተዘረዘሩ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ የያዘውን ሆሄ በመምረጥ መልሱ። Question number 1. Which of the following activity is not a major cause for the formation of plate boundaries? ለፕሌት ባውንደሪ መፈጠር ምክንያት ያልሆነው የቱ ነው? uumama ፕሌት ባውንደሪidhaaf sababa kan hin taane kami? A. wind erosion, B. earthquake, C. volcanic eruption, D. none of the above. barattoota waraqaa xiqqoo isin cina jirtu irratti deebii keessan qabachuun hagam sirrii akka taatanii fi qophiin keessan qajeelaa akka ta'e gamnumaan akka of qortan isin affeera. ተማሪዎች በአጠገባችሁ ባለችው ትንሿ ወረቀት ላይ መልሳችሁን በመያዝ ምን ያህል ዝግጅታችሁ ትክክል እንደሆነ ከወዲሁ ራሳችሁን እየፈተናችሁ እንድትሄዱ እድል እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ለአንደኛ ጥያቄ መልስ የሚሆነው የቱ ነው? Question number 2. Which of the following geological theory is fully developed and supported by evidence and observation to explain how continents drift apart? kanneen armaan gaditti eeraman tiyoorii jiyoolojii keessaa karaa guutuu ta'een kan guddatee fi ragaa sirriidhaan kan deeggarame waa'ee ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ibsu isa kana. ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ጂኦሎጂካል ቲዮሪዎች ሙሉ በሚባለው መልኩ ያደገና በማስረጃ የተደገፈ ኮንቲኔንታል ድሪፍትን በአግባቡ የሚገልጸው የቱ ነው? ኤ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ፣ ቢ ቢግ ባንግ ቲዮሪ፣ ሲ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ፣ ዲ ዳርዊን ቲዮሪ. barattoota deebii sirriin isa kana. waraqaa xiqqoo sanarratti deebii keessan kan lakkoofsa lamaas akka qabattaniidhaa fi yeroo isiniif kenna. ተማሪዎች ትክክለኛ መልሳችሁን በአጠገባችሁ ባለችው ትንሿ ወረቀት ላይ እንድትይዙ ጊዜ ሰጣችኋለሁ። የሁለተኛው ጥያቄ መልሳችሁስ ምን ይሆናል? Question number 3. Which one of the following is incorrect about continental drift theory? ዋኤ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ላለች ሴ ስሪ ከሪን ta'in kami? ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪን አስመልክቶ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? A. It is fully explanation of how the crust of the earth is formed, destroyed and reworked. B. Was an early hypothesis with problems. C. It describes the drifting of Earth's continents on the ocean bed. D. Is an hypothesis without really workable mechanism. barattoota deebii keessanii kami? mas lakkoofsa sadaffaa fi deebii keessan adda baastanii akka qabattaniidhaaf yeroo muraasa isiniif kenna. ተማሪዎች ለሶስተኛም ጥያቄ መልሳችሁን ለይታችሁ እንድትይዙ ጥቂት ሰከንዶች ልስጣችሁ።
ባይ ጋሪ ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ ጥያቄዎችን መልስ እንመለስ። question number 1 which of the following activity is not a major cause for the formation of a plate boundaries this is kanneen armaan gaditti eeraman keessaa ፕሌት ባውንደሪን uumamuudhaaf sababa kan hin taane kami? ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ለፕሌት ባውንደሪ መፈጠር ምክንያት ያልሆነው የቱ ነው? wind erosion is not a major cause for the formation of plate boundaries. So the answer is A. Question number 2 which of the following geological theory is fully developed and supported by evidence and observation to explain how continents drift apart? A. Continental drift theory. B. Big Bang theory. C. Plate tectonic theory. D. Darwin theory. Continental drift theory has its own weakness. However, it is the initial theory for explaining about the drift, but it was fully in a problem. Big Bang theory was a theory which claims about the formation of solar system and the earth. Darwin theory is about the evolution. So the correct answer is C. Question number 3 which one of the following is incorrect about continental drift theory? Sirrii kan hin taane waa'ee continental drift theory sirrii kan hin taane kami? Sirrii continental drift theory ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? A. It is fully explanation of how the crust of the earth is formed, destroyed, and reworked. B. Was an early hypothesis with problems. C. It describes the drifting of earth's continents on ocean bed. D. Is an hypothesis with really workable mechanism. So the incorrect one is A. Why? Because continental drift theory not able to fully explain how the crust of the earth is formed, destroyed, and networked. Rather, plate tectonic theory is fully explain how the crust of the earth is formed, destroyed, and reworked. Kanaaf osoo plate tectonic theory jedhee ta'ee een sirrii ture. Kanaaf continental drift theory ibsu plate tectonic theory ibsaa jechuudha. Een የሚገልጸው plate tectonic theory እንጂ continental drift theory አይደለም። Being three, it explains about the continental drift theory. Continental drift theory was an early hypothesis with a problem. By the way, the suggestions of continental drift theory was a very initial ideas for the development of plate theories. Plate theory akka guddatu hojiirra akka ooluudhaaf kaka'umsa kan uume continental drift theory dha. ለፕሌት ቴክቶኒክ theory መነሻ ምክንያት የሆነው continental drift theory ነው. The answer is A. Question number 4 which of the following plate boundaries was caused to the formation of San Andreas fault in California? Plate boundary one armaan gadii keessa uumama cabinsa San Andreas isa ካሊፎርኒያዳፍ sababa kan ta'e kan በካሊፎርኒያ በሚገኘው ለሳን አንድረስ ፎልት መፈጠር ምክንያት የሆነው ፕሌት ባውንደሪ የቱ ነው? A. Subduction. B. Divergent. C. Convergent. D. Transform. Barattoota Divergent, Convergent fi Transform kan jennu plate boundary one sadan ta'uu asumarraan hubachuu qabdu. Divergent, Convergent እና Transform የምንላቸው ሶስቱ የፕሌት ባውንደሪዎች መሆናቸውን መገንዘብ መቻል አለባችሁ። ሶ መልሳችሁ የሚሆነው የቱ ነው? አሁንም በአጠገባችሁ ባለችው ትንሿ ወረቀት ላይ መልሳችሁን በመለየት እንድትይዙ ጋብዛችኋለሁ። Ammas deebii keessan akka qabataniidhaaf waraqaa keessan ishee xiqqoo isin cinaa jirtu irratti qubee keessan akka barreeffataniidhaaf isin affeera. Question number 5. Which of the following is correct about convergent boundaries? waa'ee convergent boundary kanneen armaan gaditti eeraman keessaa sirrii kan ta'e kan ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ስለ convergent boundary ትክክል የሆነው የቱ ነው? A. Plates move apart from each other and leading to subduction. B. Plates slide past each other horizontally and causing earthquake. C. Plates move towards each other leading to slide past each other. D. Happens when oceanic crust and the continental crust or oceanic crust meets another oceanic crust. Okay. deebii keessan adda baafatanii qabachuu hin dagatinaa. Malsachuun leeyitaachuu መያዛችሁን አትዘናጉ። baay'ee gaariidha. Mee deebi'aa deebisnu. Malsuun መልሰው. Question number 4. It says, which of the following plate boundary was caused to the formation of San Andreas Fault in California? The divergent plate boundary is causes for the formation of Rift Valley, while the plates are becomes diverge far apart from each other. Convergent is used to form
mountains like Himalayas when the plates are becomes collided to each other. Transform is used or causes for the formation of faults like that of San Andreas Fault in California. So the answer is D. Question number 5. Which of the following is correct about convergent boundaries? A. Plates move apart from each other and leading to subduction. B. Plates slide past each other horizontally and causing earthquake. C. Plates move towards each other, leading to slide past each other. D. Happen when oceanic crust and continental crust or oceanic crust meets another oceanic crust. A is going to discuss about the divergent plate boundaries. Plates are moved apart, it says. B is going to discuss about the transform boundaries. Past slide each other, it says. C, it explains in half about convergent, and in half it discusses about transform. But D explains about the convergent plate boundaries. So the answer is B. Well, question number 6. Which landmass is formed through the convergence of two continental plates? Walitti bu'iinsa continental ፕሌቲ lamaan kan uumamu isa kam? በሁለት ኮንቲኔንታል ፕሌቶች መጋጨት የሚፈጠረው የቱ ነው? ኤ ዘ ሂማሊያን ማውንቴን፣ ቢ ዘ ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ፣ ሲ ዘ ሳን አንድሪያስ ፎልት፣ ዲ ዘ ማሪያና ኦሽኒክ ፊቸርስ። deebii keessan qabachuu hin dagatina. Question number 7. Which of the following is the weakness of continental drift theory? dadhabina continental drift theory kan ta'e kan? የኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ድክመቶች የሆኑ የትኛው ነው? ኤ lack of mechanism፣ ቢ inaccurate estimates of continental motion፣ ሲ over reliance of fossil evidence፣ ዲ sufficient evidence of seafloor spreading። ተማሪዎች መልሳችሁን መያዛችሁን አትዘናጉ። Question number 8. Which of the following is a process helps to explain how continents drift apart in plate tectonic plate theory? A subduction, B sea flow spreading, C ridge push and slab pull, D convection currents in the mantle. deebii keessan waraqaa keessan xiqqoo isin bira jirtu irratti qabachaa jirtu baay'ee gaariidha. Waliin wajjin. Which landmass is formed through the question number of 6 two continental plates? When the two continental plates are collided together, mountains are formed. When the two plates are diverge far apart from each other, rift valleys are formed. When the plate boundaries are becomes slide on each other, then the San Andreas fault formed. When two oceanic crusts converge, then the Mariana volcanic faults are formed. By the way, diin gaaffii bara 2016 koodii 247 lakkoofsa 42 irratti bahee jira. Akkamitti gaafate? Which landform is formed through the convergence of two oceanic crust jedhee gaafate. ዲ ላይ ያለችው ምርጫ በ2016 ፈተና ላይ በኮድ 247 ተራ ቁጥር 42 ላይ መጥቷል። እንዲህ ነው የጠየቀው። which landmass is formed through the convergence of two oceanic crust ብሎ ነው የጠየቀው። So the answer for question number 6 is A. Question number 7. Which of the following is the weakness of continental drift theory? A lack of mechanism, B inaccurate estimates of continental motion, C over reliance of fossil evidence, D sufficient evidence of seafloor spreading. Gaaffiin kuni kan inni ta'uu qabu barattoota is not weakness ta'uu qaba. ጥያቄው መሆን ያለበት which of the following is not the weakness of continental drift theory ነው መሆን ያለበት። ኦኬ እንደዚህ እንዳለን መልሰው ካልን ግን መልሱ ከሁለት በላይ ነው። ኤ መልስ ይሆናል፣ ቢ መልስ ይሆናል፣ ሲ መልስ ይሆናል። ግን አንድ መልስ ለመምረጥ እንዲያስችለን ሌት ሜክ ኢት ኢዝ ኖት ዊክነስ በሚለው እናድርገው። ዴቢሳ ቶኮ ክፍለኑudhaaf which of the following is not the weakness of continental drift theory jennee yoo sirreessine akkasitti sirreeffadha. Akkasitti yoo sirreessine the answer can be sufficient evidence of seafloor spreading diinuu ta'a jechuudha. Question number 8. Which of the following is a process helps to explain how continents drift apart in plate tectonic plate theory? A
subduction. B. Seafloor spreading. C. Ridge, push and slab pull. D. Convection currents in the mantle. Okay. Kana keessa B. Seafloor spreading, ridge push and slab pull, conventional currents in the mantle kan jedhaman makaanizimoota. Makaanizimoota plate tektonikiin ittiin rakkoo fi hanqina drift theory furuu danda'edha. Isaan kana keessaa garuu deebii baay'ee sirrii kan ta'e persentii 99 sirrii kan ta'e seafloor spreading B kan jedhu ta'a. Question number 9. Which of the following is incorrect about plate tectonic theory? Waa'ee plate tectonic theory sirrii kan hin ta'in kami? Sila plate tectonic theory ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? A. It is based on a broad hypothesis of geologic and geophysical data. B. Universally accepted and its adoption represents a true scientific revolution. C. It serves as a prime cause of long-term climate change. D. It is rejected by the scientific community due to its weakness on explanation of drifting. Deebii keessan kan ta'u kami? Malsaachuu የሚሆነው የቱ ነው? Baga guyyaa kabaja ayyaana irreechaa bara 2017 isin gahe. Barnoota ji'oogiraafii karaa GO lesson 17 TUB qayyabachuudhaaf GO lesson 17 TUB subscribe gochuudhaan miseensa GO lesson 17 TUB akka taatan kabajaan affeeramtaniitu. GO lesson 17 TUB barnoota ji'oogiraafii kutaa 9 jalqabee hanga freshmaanii yuunivarsiitiitti kan hojjechaa jiruu fi barnoota aptitude barattoota kutaa 12f qormaata irratti qopheessuudhaan kan hojjechaa turee fi ammas itti fufee kan hojjechuu irra jiru ta'uu isin hubachiisa. GO lesson 17 TUB miidiyaa milkoomina hojjetu ta'ee bara darbe bara qormaataa bara egeree dhalattoota barattoota qormaata ji'oogiraafii fudhataniidhaaf GO lesson 17 TUB barattoota bara 2016tti qormaata fudhataniidhaaf persentaa 75 ol barattoota qormaata isaanii irratti qopheessuu kan danda'e ta'uu barattootni bara sana qormaata fudhatan ragaa keenya. እንኳን ለ2017 የኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ GO lesson 17 TUB የጂኦግራፊ ትምህርትን ከ9ኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ድረስ በመስራት ተማሪዎችን እያገዘ ያለ ሚዲያ መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው። GO lesson 17 TUBን ሰብስክራይብ በማድረግ አባል እንዲሆኑ ከወዲሁ ጋብዘንዎታል። GO lesson 17 TUB በ2016 ዓመተ ምህረት ፈተና ለወሰዱ ተማሪዎች ከ75% በላይ ተማሪዎችን ያዘጋጀ መሆኑ ተማሪዎቻችን ለዚህ እናንተም የጂኦ ምስክሮቻችን ናቸው በመሆን ጂኦግራፊ ትምህርታችሁንና የአፕቲቲዩድ ትምህርትን ከኛ ጋር እንድታጠኑ ስንል በአክብሮት ጋብዘንዎታል። GO lesson 17 TUB beeksisa deebinee amma immoo qormaata keessan gaaffii sagalaffaa isiniif hojjechuudhaaf yeroo irratti argamna. Kanaaf deebii kan ta'e isa kami? Which of the following is incorrect about plate tectonic theory? The incorrect one is D. It is rejected by the scientific community due to the weakness of explanation of drifting የሚለው ስህተት ነው። inni kun dogoggoradha. So the answer is D. chaanalii keessan GO lesson 17 TUB waan daawwattaniif galatooma. GO lesson 17 TUB chaanaalachuun sila gobenyaachuu አመሰግናለሁ። GO lesson 17 TUB chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu